takkaffaa ragaan talammadaa sahaboota keessaa hin qabaasin jee tasaniin alaa ati waan kana okay taniif isniidhaam yadullaahi tan inni quwwatti fassare rabbi maaliif limaa khalaqtu biyadayya silaa limaa khalaqtu biquwwati jechuu qaba ture zaahira aayaa kana dhiiftee eessaa quwwatti fiddee nu jaane. Okay, thank you. Hayya ustaaz dhageessee jirta. Akka ustaaz Muhammad amma Quraana raahis akka tafsiira afaan Oromootti hiikeeti warroonni jaarraa sadan nu booda dabran kun hundi akka kanatti hiikanii je akka kanaan alatti rabbiin dandeettii isaatii waan jaamu keessan jiru waan kana ragaa ati eessa keessaa fudhatteeti moo akkaatuma sammuu keetiitii fi yaada keetiitiin waan kana rabbiin dandeettii isaatiin uumee harka lamaan yaa ibliis waanin ani harka lamaan kiyya kanaan uumeef maaliif maaltu sujuuduu si dhoorkee bakka jee kana hiikaa kana diddee sammuu teetii fi dandeettii ta'e qofaan deemu jirta moo ragaa akka ustaaz Muhammad qabu dhiyeeffate kanatti atilleen ragaa ka qabduutu jira waan kana asirra goolamnee ragaa fi itti aanutti yoo deemnu ta'e akka goolamnuuf nu gargaari yooni fi ka qabaattu ta'e ragaalee ustaaz Hamzaa. Tole obboleessi keenya dandeettitti maaliif hiitee ayata qur'aanaa qaceella gurra banaa dhageeffadhaa. Amma ayata kana hiikuun hin barbaachisu akkuma rabbiin harka je'etti hiinaa kan jedhu yoo kan taatu taate qur'aana baran duraanin isinii hime laal mufassirri abbaa fedhee wala sahaabaa haa ta'u wala taabi'aa haa ta'u wala abbuma fedhee haa ta'u rabbiin fassari je'ettiin kannanne taakka jaa. Namni rabbiin qur'aana kana irra buuse yoo jiraate Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad qofa. Nabiin Muhammad alayhi salaatu wassalaami akka ummanni sahaabaatii fi mufassiroonni je'e kana je'ee never ever Nabi Muhammadii je'e yoo naa baase ani hijibaadha. Nabi Muhammadiitu alayhi salaatu wassalaam akka kana ani ragaan kiyya Allahi fi Muhammadi. Malee ebaluu fi ebaluun an ragaa naaf hin ta'u. Tanaaf Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkasitti hin fassarre. Yoo ayata kana dirqama akkuma gartee harkaa kanatti hiikuu qabna kan jennu taate rabbiin Nabi Allah Nuuhiin maal je'e wasna'il fulka bi'acyuninaa je'een ija teenyaan doonii dalagadhuu je'een ijaa tana eega bakka tana harkatti hiine achillee ijatti hiikuu qabna. Gaayis qacelloon dhageeffadhaa. Harka jechuu dandeettii maaliif itti hiitee jennaan akkuma afaan Oromootu dhageeffadhu. Akkuma afaan Oromootu akka ilma namaatti nuti nama aboo mootummaan harka Abiyyi jirti yoo kan jennu taate harka kana keessa jirti jechuudha. Maal jechuu aqlii akkamitu? Aqlii akkami? Rabbi subhaanahu wa ta'ala hoggaanuu fimu Nabi Nuuhi maal jee wasna'il fulka bi'acyunina ijatti hiikuu qabna ijatti hiikuu qabna eega harkaas harkumatti hiina jenne ijatti hiikuu qabna san qofaa miti. Rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jaa وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الله إسني وججرا بكم هندتو الله إسني وججرا أنا وججرا عبدي وججرا ماري وججرا ربي هدو جرا كزيخا آية القرآن أكما إني لفقنتي أكسمتي هنا هيا الله معك أينما كنت ربي سوججرا بك مالي سوججرا قامان سوجي جرا خنا مالك قامتين هينه هاي ربي سوجي جرا هوغا سنجان سچنا نچنا تاو جرا ما تيك توك نچنا تاي تي نو جلالو جرا ابدي چنا تاي و جلالو جرا ماما بيان چنا ربي بيرا جرا اكنا جچون آيات آيات قرآن خنا حركتي هنا يو خن جنو تاتي خ اچ جرو سنيس خ اجا ربي النبي نوح مالجي واصنع الفلك باعيننا ijateenyaan doonii dalagadhu jeen khootu gaa ijji rabbii madooshaadha fuuneeti kana goonee doonii dalagannaan ija jechuun maali tiika keenyaan jechuudha
Sigale beekumsa keenyaan jechuudha. Harka kana yoo daariktilee harkumatti asitti harka goggoyna kan jennu taate haaya wahuwa ma'akum inni isinii wajji jira aynamaa kuntum bakka isin jirtanitti rabbiin kanaadaas ni jira asiis ni jira qaamaan osoo hin ta'in biquduratii dandeettii isaatiin. Yusii dandeettii isaatiin isinii wajji jira. Hootaa gaa rabbii kana tolfannee gartee bocannee kaayyanna. Harka qaba, miila qaba, maarree qaba jennee ani bar isinii meetiin jira. Laal ragaa inni barbaaduu fi nama inni irraa barbaadu irraa ani hin barbaadu. Ani ragaan kiyya Nabi Muhammad qofarraa alayhi salaatu wassalaam. Allah qofarraa yoo Nabi Muhammadiitu harka kan akkasitti hiike kanaan jedhu taate anaatu kijibaa je'eef irratti mura. Asiin taa'u jira. Akka dhiiratti hin haasawu. Nabi Muhammadiitu lakkii akka amma ja'amu kanatti hiike yoo kanaan jedhu taate kunoo wajji tatteenyee bakka tana wajji jirra. Tanaaf ayata quraanaa hedduu jira. Fuulli rabbii gamayyuu jiru yoo jenne gamanaas yoo laalle fuula rabbiiti gamanaas maal jechuu akka kun. Allahan isinii wajji jira bakka hundatti hoggaa jennu. Allahan ana biraas taa'u jira si biraas taa'u jira akka waan jechuuti. Akkamitti kana eeysaa ragaa fidi jechuun xiqqisho gaafii tiyya baqachuudha natti fakkaata. Asuma irratti fixadha galatooma. Haroo muuti irraa bane yeroo takka. Laal amma Ustaaz Mahammadii fi Ustaaz Hamzaan gaafiilee hangareefu wal gaafatan ta Ustaaz Mahammad maaltu si dhorke yaa Ibliis waaniin harka kiyya kana lamaaniin uumeef sujuuduu kajee gaafate irratti Ustaaz Mahammad ragaalee Quraanaa fi waan hadiisaa fi bikka adda adda irraa hin qabaanin fidadhaa jeetillee dubbachuu ture. Ustaaz Hamzaaf gaafii tana anilleen irra deebi'aati gaafii tana qofa naa gaafadhaati haaddanaa baasu yookiin immoo ragaa akkanaati je'ee waan afaan Arabaatiin Quraana san tafsiira afaan Oromootiin hiikame san afaan biratti illee haa hiikuu jee Ustaaz Mahammad. Ustaaz Hamzaan immoo wanni inni deebisee ani asirratti wanni hin barbaadu ragaan kiyya Nabi Muhammadii fi Allah qofaa jee. Kanarratti waan Rabbii fi Allah fi Nabi Muhammad hin je'in tafsiira Nabi Muhammad akkana je'ee hin fassarin ani hin fudhadhu tafsiira sheeyni fadee bakka biraarraa namoonni adda addaa fassaran kana ani hin fudhadhu jeeti deebisu jira jechuudha. So kanarratti ammaan tana wal qabu jiranii ati maal jetta haala kanaa yoo nifi kadeemnu ta'e egaa deebisaan tun ammallee waan deebisu natti hin fakkaatu ani so Ustaaz Mahammaditti hin dabarre haroof carraa kanneetiin Ustaaz Mahammaditti deemna. Abdii waan bareeda. Maaliif bara durarratti illee waan kana kaasnee turre akka wanni kun dhufu yaadeeti wanni reefuun tana akkasitti check baalaansiin jiraachuu qaba wanni niin ja'uuf. Ammoo namni hundilleen deebisaan lakkii dura deebi'uu qaba haa ja'uuti jechuudha. Ammoo wanni takka kan silaa akka yaada kiyyaatti ammaan. Ustaad Mahamad Bayaan yoonii fi Hamzaan deebisaa isaa kana deebisuu fi kan dandeenye tahee naaf hin deebine deebisaan Hamzaan hin qubsine naa hin deebine jee akka nama qabxii takka Ustaaz Mahamad Bayaan Hamzaa gubbaa qabuutitti deebisaan hin deebiniifitti qabannee bira dabarree gaafii Hamzaa irraa keessummeessuu ni dandeenya jeetii yaada. Ana bara deebisaa gaafannaa kiyya. Ammoo yoo Ustaaz Mahamad Bayaan kadidu ta'e maal goonaan gaa manarra jirti oguusan isaan lamaan jidduu jirti jechuudha. Okay, Ustaaz Mahammad akka obboleessi kiyya Haroon jeerratti muutirraa naa kaafattaa. Qabxiidha qabaa deemu jirra. Qabxii kanarratti yoonii fi deebisaa Ustaaz Hamzaan siif hin deebisiin qabxii takka Ustaaz Mahammadiif deebisaan hin deebinee jennee sii qabnee gaafii itti aantutti dabarramoo dirqama gaafiin tiyyanaa deebisuu qabdii yoo kajettu taate Ustaaz Hamzaanis deebi'ee deebisaan kiyya kanaan ala wanni jiru hin jiru yoo kaja'u taate gaa akkanumatti zal wal godhuu taati mee yaada kan keessarraa funa itti fufi. Okay, gaarii. Tarimma waa'ee Nabi Muhammad ittan deebi'a. Gaafii tiyya takkitti matana qofa laal. Ta'awiila quwwatti nama quwwatti fa gaafiin tiyya deebi'uu dhiisittuu hundiyaan rabbi sunum sodaadha isinuu sila maaliif jennaan isinillee wallaahi isinin kabaja ammoo ajandarraa abbaa jira aw rabbi sodaadha wallaahi laziim laal hedduu akka malee sagantaa keessatti Hamzaan ana miidhaa jira ajandarraa ba'e yaa akhi maalitti ajandarraa ba'e jennaan aboo waa'ee ijaat haasawaa jira aboo waa'ee gagartee waan biraa keessa seenee jira waa'ee istawaa bira seenee jira. Ajandaan irra jirru harka lamaan bicha waa'ee nabi yallaanii ijaarratti baab
Rabbiin laal isteeppiidhaan rabbiin laa waa hundaa ofiin sabachiise. Harki addatti ofiin sabachiise, ijallee addatti ofiin sabachiise, wajillee addatti ofiin sabachiise. Tartiiba qabdi wanti hundinuu. Tartiiba qabdi. Waan tartiiba qabdu tana keessa olii gallaaqamuun gaarii miti. Kanaafuu ajandaa kiyya saatii xiyya naa kenna haqiiqaa xiyya. Gaafin xiyya naaf hin deebine ta'awiila inni godhe kana eenyume fakkii obsa nama tadha. Ta'awiila quwwatti fassare. Quwwaa tana nama tokko saabaarraa taabiyaarraa naa hin finne. Namni tokko tafsiirri yoo kanaa ilaalte zaahirri ishiidhaa harka dubbata zaahirri yadullaa limaa kalaqtu biyyadiyya jaa. Afaan Oromooti yoo deebin ammoo harka lamaan jaa hiikaa afaan Oromooti. Akkas akka hiikaa afaan Oromootti illee harka kiyya jaa. Wanni tokko quwwaatti fassaramuudhaan labziin manxuuqni jiraatu qaba. Manxuuqa dura urfama malee mafhumni dura hin urfamu. Hamzaan bakka sanatti manxuuqaa fi mafhumni isaa fi jaallensa manxuuqa jechuun waan rabbiin ofiin dubbate limaa kalaqtu biyyadiyyaa kana. Anammoo waliin irraa barbaadu tokko manxuuqa fi mafhuma kamtu dura urfama manxuuqa dura durfama. Okey rabbiin manxuuqa urseeti limaa kalaqtu biyyadiyya jee tokko kan lamaffaadhaa quwwatti sahabaaf fassare lakki ofuma kiyyaanin fassare. Naajee haana amanu achi booda irraa qabala eenyu quwwatti fassaree kanan barbaadaa jiran ragaa naafaa kennu sana daawwachi kana achi booda sagantaa hamsaatti dabar gaafin tun bichaan naa deebinaan. Okay. Akkas. Okay, hayyee ustaaza gaafii tante ustaaz Hamzaanis dhaggeeffachuu jira. Ustaaz Hamzaa irra sii deebina amma ustaaz Mahammad ragaaniin fedha jee yooni fi ustaaz Hamzaan ragaa Quraanaas ta'ee hadiisa keessaa kan fidin ta'ee nuti qabxii ustaaz Mahammadiif qabxii takka irratti qabnee gaafiin akkan deebiin irratti ustaaz Mahammad yoonii fi kadeemnu ta'e yooyidha. Because qabxii qabaatii ustaaz Mahammad bikka kanatti ragaadhaami wanni barbaadu jirru as keessatti gaafiif deebii kanarratti ustaaz Hamzaan ragaalee amma ustaaz Mahammad gaafate kana yoonii fi fidin qabxii takka ustaaz Mahammadiif qabneeti akkasitti kara gaafii itti aanu deemnaa jechuudha. Sanirratti amma ustaaz Hamzaa ragaa amma ustaaz Mahammad jee kanarratti deebisaa kan kee kan hundura ustaaz Mahammad takka irra deebi'ii fiiti akka haasawa fiyya walitti laayineef irra deebi'iiti fi muutiin godhadhaa san boodarra deebisaa muuqannee deebisaan san yoonii fi Nani maa fi carraan naaf kennaa shi. Hayyee, okay. Okay, irraan deebi'aa fi carraan naa kenname. Warri as jala jirtanillee gurra qalbii qabuun dhaggeeffadha. Hamzaan waa'ee manxuuqa achi boodan itti aansaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala zaahira aayaa irratti rabbumaa ofiin dubbate limaa mana akka limaa khalaqtu biyadayya. Hamza aayaa tana waan harka baastanii horo. Ustaaz Mahammad gaafii gaafachuu amma gaafii asoo daqiiqaan hin qabamneefuma gaafataa mire. Hayyee. Dhiifama hayyee. Eebar gaafin Hamzaadhaa sirreessi bire. Sirri. Waan laal aayaan zaahirri aayaa kanaa yaa ibliis jee rabbiin zaahira aayaa kanarratti hiikkaa kanallee naaf hin fassarre garuu immoo quwwatti fassare labsiin quwwaan asitti hin dubbatamne yadee limaa kalaqtu biyyadiyya jaa afaan oromootti yoo deebine waan inni harka kiyya lamaanan uumee jaa. Okay, quwwaa tana mufassirtoota quruuna al-mufaddalaa sahabaarraa nu haabitu yookaan nabi Muhammad quwwatti fassare. Kalimaan nabi Muhammad afaan irraa quwwaan baatee sahabaarraa quwwaan baatee jecha inni quwwaa jedhu kanatti fassarame. Quwwaa jechuun akka afaan arabaatti quwwaa jedhama afaan oromootti immoo dandeettii jedhama. Fassaree sahabaan tokko kana manxuuqaa dura durfama waan ta'eef mafhumni yoo manxuuqni jiraate fudhatama. Manxuuqa jechuun قال يا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذا منطوق وربنا في دبته منطوق جامع جافا كان مفهومته سيكا شرا
maanaa ishiidhaa as jira jechuudha. Gaafa mantuuqni kun dubbatamu. Quwwaan mantuuqan hin dubbatamne harki lamaan immoo dubbatamee jira. Nin gabaabsa quruun al-mufaddalaarraa nama quwwaatti naafassare naafennaan achi booda irraan qeebalan. Bas daba. Okay. Ajanda irraa kan baane bicha. Okay, thank you. Ustaaz Hamza dhageessee jirta. Ragaa ati quwwatti akka fassarame wanni ergaan kun quwwatti akka fassarame tafsiirri kun jedhu nabii jee yookiin sahaabota keessaahis yoo dandeessu ta'e ni fiddaa yookiin immoo ifii xiyyaafiin fidadhee yoo jettu taa'ellee asirratti nuu fiddaa ragaadhaan yoo qabaattu ta'e ragaadhaan Ustaaz Hamza dhaggeeffanneeti sammooda dhimma itti aanutti dabarraa waan kana ajandaa kanaan alatti osoo hin beeyin waan kana qofa irratti xiyyeeffadhu waan amma Ustaaz Gaafii Ustaaz Mahammad si gaafate kana irratti xiyyeeffadhu akka nu deebistu abdiin qabaa itti fufi carraan keeti inshaallah. Tole. Saate qabadhu. Tole obboleessa keenya nama waan kana quwwatti fassaree nuuf fidii jedhu. Namni waan kana quwwatti fassaree kitaaba banadhu tafsiir Az-Zamashkharii safhaa 75 dhaqee ilaali dafe. تفسير الزمشقري صفحة 45 dhaqeeti akkasitti harkatti jechuudha. Sahaban bana malee tafsir banatin sahaban nabi sahabarra. Battin banatin. Tafsir الزمشقري dhaqee nama quwwatti fassaree ilaaladhu jechuudha. Zamashqariin eenyu akka ta'e immoo achi keessa dhaqaatii ilaala. Tanaa alagaa wanni biraatanii nan jiru yoonii fi gartee gaafii xiyya dheessuu taate malee wanni biraatanii nan jiru hin jirtu. Ammoo wanni takka ta'e isin beekuu qabdan otomaatik qaceelloo dhageeffadhaa jira keenya. Dirqama dhageeffadhaa. Qur'aana kana ebaluun namaa fassaruu qabaan amantii miti beekama. Ebaluu kana akka ebaluu faan sanjaa fakkeenyaaf amma maama bayaan faani ulamaa'ee hordofan qaban. Ani ulumatti ni dadhu. Sigalee ummata kana jalaa fi dhiyoo kanaan jedhu taate ammallee ani wanni haroo fi abdeedhaaf himu namni tokko afaan jabaateef an deebisaan an deebise naaf hin taane lakki hin deebisne ati qabxii isaaf qabne jechuun xiqqishoo feernatti hin fakkaatu. Maaliif jennaan haga ammaa wanni naasoo jiru kun afaan Oromootiin. Wanni nuti irraa dubbachaa jirrus waan Rabbiiti. Rabbiin fuula qaba, harka qaba, miila qaba jechuun Rabbi suuraa godhuudhaaf jedha kee. Rabbiif suuraa godhuu jechuun dubbii laaftuu miti beeka. Sigalee dubbii laaftuu namni kanumatti gartee ebaluu je'uudhaa miti. Tanaaf ani deebisaan tiyya tanaa yoo isaaf hin tahin ammoo hin deebifne wanni jedhu ebalurraa naaf fidi jechuun ebalu rasuulaa. Ebaluun inni na gaafatu kun rasuulaa quraanni isarra bu'e. Dirqama isarraa fiduu qaba. Hay ebaluun namni na gaafatu kun rasuula moo nabiyyiidha moo eenyu? Sigalee tanaaf shayni hundinuu akka adda addaa fassara. Amma Xabarii, Maarree hundinuu tafsiirota akka adda addaa fassara. Hay inni malu keessaa ani deemee dirqama as baasuun qaba. Sigalee ani gaafii tana deebisee fixeetiin jira. Yoo ammoo isaaf deebi'iin tahin warra nu dhageeffatu waan isaaniif irraa galuu jira. Sigalee malee ani isin dirqee naaf hin deebine haanaa taa'u jechuun xiqqashoo yeroo walillee walirraa gubuu fakkaatti tartiiballee walii eeguu dhabuu fakkaatti. Tanaaf ebaluun akkanaa maarreen akkanaa kuni waan barbaachisu naa deebite takkaa naaf hin deebine yoo siif hin deebi'in akkasiif hin deebine qabatta. An ammoo gama kiyyaan deebise sigalee kara gaafii tiyyaa cehuuniin dandeeya. Fixadde daqiiqaan gaaftellee itti fayyadama.
Okay, thank you Ustaz Hamza. Haro, amma kareem tana waliin jennetti amma Ustaz Muhammad yeroo takka muutu irraa kaasi kanarratti amma walii galuu qabna. An amma gaafii takka haroo gaafadhee yeroo haroon deebise. Haroon akkaataa itti deebise sanitti yoo deebisee jiraate amma Ustaz Hamzaan akki jee deebiseetiin jiraa jee. Immoo Ustaz Muhammad naan deebine yoo jee qaayinni qabatee naan deebinetti kara gaafii tiyyatti deemuun hin danda'ii jee. Hayyee Ustaz Muhammad maal jette? Siifni jalla. Ilaal. Isinis haqaafattee sanini. Ani bara hogguma sirreeftan achi teessaniin. Yoo afaan Arabillee fakkeenya barreeffamni isin didillee afaan Oromooti kaa inni dubbate kana. Nama wallahi lejiin haasa'u isaa guutuun barreeffadheetan jira. Isin argisiisuu danda jechuudha. Barreeffadheetan jira. Gaafiin Hamzaan ani irraa gaafadhe. Ani bakki inni irratti wal dinne. Quwwaa tana eessaa argatteedha. Quwwaan tun Nabi Muhammad ilaal amman tafsiira nama biraan nabijan tafsiira abbaa biraadha. Nabii xiyyan nabiin tin deemaa jedhe reefun tana dhageessanii jirtan. Nabii Muhammadin quwwaatti nuu fassaree quwwaa san lakkiina Nabi Muhammad irra hijiban kaaye. Yoo hajiru taate hiikaa tafsiira kanaa nabiin quwwaatti fassaree. Kanan barbaada quwwaa tan eenyu fassare. Quwwaa tana naa deebifnaan Nabi Muhammad irraadha. Nabi Muhammad malee tafsiira inni reefun tana naaf haasa'e. Sila isaa banii fidatu qaba garuu immoo tafsiratti na dabruun qabu ture. Ergamaa rabbii na dursuu qaba. Yoo ergamaa rabbii tan hordofa jedhe hangana qofa. Yoo gaafin takkitti osoo gaafin tun hin deebine mee akkamitti fakkeenyaaf amanee fi namanni akka yaada isaa yoo kajennu taate lakkii quwwaa tana yaada kiyyaan hin fassare haa jiru gaabboleeyyan. Lakkii Nabi Muhammad mee san deebi'e ergamaa rabbiiti yoom ji'as kennaa gaashi nan qabadhaan. Okay. Ani wanti takka kaniin jechuuf asirratti Ustaaz Hamzaalleen akkam isa understanding hin goone ati deebisaa hin deebisnee qabxii akkanatti akka mo'amtetti fudhannaa jechaa hin jirru. Ammoo yoonii fi kataatu taate Ustaaz Muhammad Bayaan akka nama deebisaan isaaf hin deebi'iniititti qabxii takka qabnaa kajoo kaniin reefun tana kaase Ustaaz bakka san understanding naa godhi. Yoo ammoo Ustaaz Muhammad Bayaan kadidu taata reefullee dubbannee jira Ustaaz Muhammad Bayaan. Maaltu jira? Dhagaygaa dura bara yoonii fi ergam jalaalala akkasin jennu ulaagan irratti walii galle laalalala. Bar namarraa baatu haa baatu. Dura namarraa baatu. Ani akka Ustaz Hamzaa fi mujjirra Ustaz Muhammad Ustaz Hamzaa ture buntana qabxii ka inni kaasirratti amma haroon Ustaz Hamzaaf deebisaa kan mujjira. Hayyee haroo itti ufi. Laal Ustaaz Muhammad Bayaan Ustaaz Hamzaan akka itti fudhate akka nama nuti Ustaaz Hamzaan deebisaa hin deebisne jennee murteessineetitti fudhate. Nuti ammoo wanni ti jenne laal ammoo wanni takka ka isin understand godhuu qabdan kan namni illee hubachuu qabu. Anaa fi abdeen ilmii hin qabnu jara keenya akkasitti gayaa. So isaan lamaaniitutu qabaa miti. Ammoo nuti isaan lamaan kun modereetuma godhaa jirre malee akkasitti beekumsi isaanii wajjin dalila fidannee wajjin morminullee hin jiru. Ammoo ulamaayin teenya yookaan sheekootiin teenya namoota biraa kaas jala jirtan understand godhaa jirtan jennee yaannaa jechuu kiyya. Ammoo gizeenii fi waan takka haasofnu karaa lachuutu baalaansi godhaa haasa'uu danda'uu qabna. Reefullee gaafanne Ustaaz Muhammad Bayaan akkana goonee yoonii fi bira dabaranii taa'ii jenneen lakkii hin tahuu jedhee oguma sanuu nu hime inni. Ammoo waan inni jees hin dinne. Ammoo adeemsa kana keessatti akkamiin waliigallee waan kana achi tarkaanfannaadha amma gaafiin jirtu. Moo akkanumatti tanumarra bulla takkatti matanarra. Okay. Adeemsi akkatti harkaanfannu. Bilaa alaikum rabbi sodaadha dhiisa waan biraallee quwwaa tanaa fi namticha inni Zamakhshariyyi nama jaamurreef tana fidate ture. Inni suni warra Zamakhshariin tun warra qarnii jahaffaate malee salafa ta'uu hin danda'u. Namni qarnii jahaffaadha abaddan salafa ta'uu hin danda'u. Qarnii jahaffaadha waan ta'eef suni salafallee miti inni sannan galchu. Kalimaa isaatirraan tafsirri quwwaadhaa kun Nabi Muhammadin jenne yookaan quwwaa tana yoo inni bakka itti naa godhe
wallahi sagantaa isaatti ni dabarra fedhu haa fudhatu baatu fedhu haa dhiisu quwwumatti tana bicha eenyu akka fassare ani immoo warra laal jaarraa qarnii gartee sadeen kana waan hin ta'in malee ani warra qarnii jaabbaadha kana abadan fudhatu salafa miti salamni qarnii hamirraa haadha qaba waan ta'eef أكاس بارك الله فيكم رسول ربي تبت ثم الذين يالون من جد بت ربي ارجم ربي عليه الصلاة والسلام يوغا رسول لهم فسر راجو أن كان يتلاد ربي في الله ارجم ربي تجي طيب ارجم ربي قوة فسر جا دنديتي تفسر جا ناقا فدا يو دنديتي تفسر نانجي إيسا كفي دي بك في التنابي دي أبدران فودا جو أشبودن أكن فرن أرجع أكاد يبي ينا يبي سلله دندن أرجع قال بابا يقالي جرس سجندا زات أشوفن هنگس بارك الله فيك أما أستاذ همزة كليرلي له نوخا يا أستاذ محمد قرتي غافي دايركتي لسقافته غافي تنخيستي قوة خنا يو رسول صلى الله عليه وسلم نبي الرا دغه أكنتين دغه هاجو ريفون تنا أنيس دغه تنجر أستاذ همزة أني نبي في ربي في نبي الرا قفن فردا جيجرا نبي الرا يون في خد جيسه نبي يو كان في قوة خنا خفسرته نبي فسريته أكنا يو خين مو إفرايم في ده قوة أنا تو فسره خجو يو تهله أكنا هنجو سنيفو أكنا جه وان خنا خنور رافيتو دندولين أمان تنا أستاذ همزة قبا سنيفو ديبسا قوة خنا نوخنيتي خرج عافية تديت إيش دبر جزاكم الله Ako bagara nakam dagara to ba? Ako sa battery fitin bagara nakam na. Okay. Dakika shanang khiyat tiga egal ini farada. Tanaboda tinde chanu be khatun tarabodat. Anin Rabbi fi nabi ko farraim furadete nabi na kasi fassare jirahi. Nabi alayhi salatu wassalam dura Qur'ana fassare jira. Qur'an ma hu fassare jira nabi alayhi salatu wassalam. Nabi silahan Qur'ana fassaru taate namni biraa tokko wanni gartee dilli qushashaa ka amma tafsiira jaanii mana duuba kasi guuttatanii taa'anii sanii jiru silaa kana nabiin fassaru taate tilka aayatul kitaabil mubiin jee rabbiin aayanni qur'aana kanaa kun hundi isii ifaa laa taxtaaju ila tafsiiratti naajamtu rabbii waan namaaf hin galle nabi muhammad irratti hin buusa wanni takkittiin nuti qur'aana qara'uudhaaf beekuu qabnu afaan qur'aanitti bu'eessane afaan qur'aanitti bu'e abbaan fedhe kara fedhe irraa baratee dhufuu danda'a walaakin ammoo nabiin alayhi salaatu wassalaam tafsiira barreessee qur'aana lafa kaayee kuni tafsiira muhammad ibnu abdillahi sallallahu alayhi wasallam je'ee ni jira never hin jiru ربما تنوهم تلك آيات الكتاب المبين آياني قرآن خناهن دي بيانا واني نمرات خطاتك كنجرتو يو رسمون إساني چفم تتاتي ملي ها؟ أستاذة